Ashamaar kafuunne akka mooltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumuraa oduu keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Oduu waliin aan takkitti sabaati. Obbo Geetaachoo Raddaa gochaan hojii bulchiinsaa yeroo danquu gara sadarkaa hammaataatti ce'ee jedhan. Gochaan hojiileen misoomaa bulchiinsi yeroo Tigraay raawwachaa jiru danquu gara sadarkaa yaaddessaatti darbaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsi yeroo Geetaachoo Raddaa himan. Pirezidaantichi ibsa sadaasaa 15,2017 miidiyaaf laateen siyaasni Tigraay rakkoo kana caalutti galaa jira jedheera. Gochaaleen sadarkaa godinootaa fi aanaaleetti gaggeeffaman hojiilee misoomaa bulchiinsaa yeroo danquuf hojiileen seera malee gaggeeffamaa jiru jedhame. Gareen kanaan dura aangoo dhuunfatee ture karaa tokkos ta'ee biraatiin aangoo dhabee deebifachuuf sochii taasisaa jiraachuu ibsuun gareen kun dhimmoota dursii kennamuu fi malu cinaatti irraanfachuu obbo Geetaachoon dubbateera. Rakkoon kun siyaasa Tigraay daran hammeessaa jiraachuun eerame. Magaalaan Finfinnee badhaasa Afrikaa Smart City 2024 mo'atte. Magaalaan Finfinnee dorgommii Afrikaa Smart Cities Investment Summit jedhamu bara 2024 magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffame irratti tokkoffaa bahuun badhaafamte. Magaalaan Finfinnee dorgommii magaalota Smart Afrikaa magaalonni biyyoota Afrikaa 36 irratti hirmaatan kana irratti bu'aa gaarii piroojeektii koriidarii galmeessiteen magaalaa filatamtuu Afrikaa ta'uudhaan badhaafamtee jirti. Odeeffannoon imbaasii Itiyoophiyaa Keeniyaa Naayiroobiitti argamu akka agarsiisutti bara kana hojii piroojeektii koriidarii Finfinneetti hojjetamaa jiruun badhaasicha injifatte. Dorgommii kana irratti magaalonni Afrikaa 36 hirmaataniiru. Magaalaa Finfinnee jiraattootaaf mijattuu taasisuuf daandii imaltoota baayiskilii fi misooma magariisaan hojii hojjetame ilaalame badhaasichi akka kennameef qindeessitoonni sagantichaa himaniiru. Bulchiinsa ismaartii teekinooloojii kalaqa carraa hojii uumuu fi naannoo jireenyaaf mijattuu taate qabxiileen jedhamanii fi ulaagaa Smart City tahan waan guutteef Finfinneen morkattoota ishee akka Kiigaalii caaltee badhaasicha fudhatte jedhan. Badhaasni kun magaalaa Naayiroobii fi Naayiroobiitti kan argamu Habitaa Koonzaa Teekinooloojii fi Daalaa jedhamanii qophaa'e. Dorgommiin Smart City Afrikaa bara 2025 fulbaana keessaa magaalaa Finfinneetti akka qophaa'us murtaa'eera. Pireezidaanti Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaan rakkoo Afrikaan akka furamu ejjennoo qabdu qabatamaan agarsiisaa jirti jedhan. Itoophiyaan rakkoon Afrikaan akka furamu ejjennoo qabdu qabatamaan agarsiisaa jiraachuu pireezidaantiin FDR Taayyee Asqasillaasee ibsan. Waliigalteen nageenya Pirootooriyaa rakkoon Afrikaan akka furamu ejjennoo qabdu gochaan kan agarsiise ta'uu eeraniiru. Dabalataan fooyyessa imaammata dinagdee gooroo guutuu ta'e taasisuun daldallii fi investimentiin akka babal'atu shoora ol aanaa bahachaa jiraachuu dubbatan. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaataa ture hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.